ammoo hin qaqqabatamu. Immateriaalidha. Maateriyaali miti. Maateriyaal burcuqqoo as kaayii achi fuudhii asii fidii maankaa miti. Akka barbaade hin qaqqabatamu. Immateriaalidha. Yeroo hin jedhu Waaqayyo waan nuyi qaqqabannu yookaan waan nuyi ijaarsa isaa yookiin immoo atoomiif maaterii akkamiirraa akka inni uumame waan nuyi shallagnu waan nuyi beeknu miti. Kun atoomiidha. Pirootoonii, niwutiroonii, elektiroonii akkasii of keessaa qaba. Akkasittiin hojjetamee akkasittiin uumamee maateriin kun akkasidha. Akkas jennee wanta nuyi shallagnu miti hafuurri qulqulluun. Maal jedhama Macaafni Qulqulluun? Waaqayyo hafuura. Warri isaaf sagadanis hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun hin ta'aaf ittiin jedhe. Waaqayyo hafuura waan ta'eef kan sagaduun nuuf ta'u maateriitiin miti. Maateriitiin miti. Wanta mul'atu miti. Kiiboordiitiin miti. Saawundi siistemiitiin, moontaarbootiin miti obboloota koo. Waaqayyoof sagaduun dhugaaf hafuuraanidha. Warreen kun ajaa'ibaadha. Ajaa'ibaadha. So hafuurri qulqulluun hafuura qaqqabatamu yookiin immoo hafuura nuyi maalirraa kan dhufe eessaa kan dhufe shallagnu miti. Yohaannis 4:24 irra jiran kuni humna qabeessadha. Inni kan biraan sadaffaan hafuurri qulqulluun kun paawerfuulidha. Humna qabeessadha yookiin immoo aangoo qaba. Hafuurri qulqulluun hafuura humna qabeessaa fi humna namaafis kennudha. Hafuurri qulqulluun egaa hafuura humna qabeessaa fi humna namaafis kennudha. Akkuma qilleensi huursaa dhufu caalaa hafuurri kun huursaa hin dhageessisa. Hojii ergamootaa 2:2 irratti maal jedhaa? Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Dingatas huursaan waaqa irraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'amee manicha isaan keessa jiranis guute. Huursaan kun hafuuraan junuunfatanii mul'ata arganii otoo hin ta'in huursaa namoonni naannoo sana jiran iyyuu dhaga'aniiranidha. Macaafa qulqulluu achumaa yoo dubbistanii naannoo sana iyyuu namni huursaa sana akka inni dhaga'e. Yeroo Phaawulos lafatti kufee balaqqeessa sana wanta jiru wanta naannoo sanatti ta'e warri isa faana jiranuu dhaga'aniiru arganiiru. Ifa guddaa sana arganiiru. Hafuurri qulqulluun humna qabeessadha. Humnaanidha. Waan shollokee dhufu yookiin immoo waan abjuutiin nutti dhufu waan mul'ata keessatti nutti dhufu qofaa otoo hin ta'in huursaa dhufa. Gaggalagashaa diddiigaa dhufuu danda'a. Isiniif galee? Hafuurri kun hafuura huursaadha. Qilleensa caalaa, bubbee kamiyyuu caalaa, sunaamii warra jedhaman warra muka buqqaasanii fuudhanii akka sooftiitti balaliisaa deeman warra makiinaa akka qola karameellaatti darbatan warra sunaamii jedhan keessumattuu warra gara Jaappaan kana biyyoota Eeshiyaa kana keessatti qilleensi hamaan rooba wajjin mul'atu jiramni warreen akkasii kana hin jaala hafuurri qulqulluun. Lafaaf samii iddoo iddootti sirreessee kan hojjetee yookiin immoo kan bareeche iddoo orderii kan qabsiise waan ta'eef hafuurri qulqulluun huursaadha, humna qabeessadha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessa hafuurri qulqulluun waan hedduutti fakkeeffamu obboloota koo. Waan hedduutti fakkeessa macaafni qulqulluun. Waan hedduutti fakkeessa. Maalitti fakkeessa yoo jennee tokkoffaa uffatatti hin fakkeessa. Hafuurri qulqulluun uffatatti hin fakkeeffama. Uffatatti kan inni fakkeeffamuu fi waan hamaa irraa qorra biyya lafaa kana irraa salphina dachee kana irraas waan nama eeguuf. Uffata jechuun qullaa namaa kan dhoksu. Rooba, qorra, ho'a garmalee kan namarraa dhorku. Dhahicha garmalee ilbiisonni akka nuun ciniinne. Akka qaama keenya ciniinanii yookiin nu hiddanii nu dhukkubsine. Waan akkasii irraa uffanni keenyi waan baay'ee irraa uffanni nu eega. Protektiiviidha. Uffanni nu eeguu danda'a. Hafuurri qulqulluun kan inni uffatatti fakkeeffamee fi waan baay'ee irraa kiristiyaanota eega. Uffata keenyadha. Jireenya keenyadha. Gaafa hafuura kana uffanneeti kaasnee yaa obboloota koo eegumsi guddaan naannoo keenya jira. Isa uffanni keenya nu eegu caalaa, isa manni nuyi keessa gallu nu eegu caalaa, isa haalonni nuti marsanii jiran nu eegan caalaa, loltoota meeqa reessannee namoonni eegaman jiru isa isaan ittiin eegaman caalaa hafuurri qulqulluun hafuura eegumsaati.
Maal jedha Luqaas 24:49 kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatuutti Waaqarraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa tura isaaniin jedhe. Argitanii? Kunoo isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga. Maal jechuudha? Abbaa koo bira nan dhaqaa achinan dhaqaa. Bira dhaqeen ergaa. Fixeera dhufeera. Kana Waaqayyo waan hin beekneef miti. Garuu akka nama isin immoo jedhe egaa. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatuutti. Full armor. Yookiin immoo uffannaan kun uffannaa fayyumaa miti. Uffannaa warra legioononni yookiin immoo loltoonni militariin uffatanidha. Uffannaa guutuu kan jedhamu kun miillas mataas helmeetii mataarraa kaasee haga safety shoes warri jedhaman warri miillatti godhaman amma nafnetti uffannaa kanadha. Waa'ee uffannaa kanaa waa'ee uffata kanaa yeroo warfare authority, spiritual authority and warfare yookiin immoo lolo hafuuraa yeroo waan akkasii barannu baratu waa'ee uffannaa kanaa isa Efesoon irra jiru jechuudha. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatuutti Waaqarraa humna argattanitti mandaricha keessa turaa isaaniin jedhe. Hafuurri qulqulluun kun sodaa isaan dur qabani. Phexros durba biratti yookiin immoo shamarree yookiin immoo dubartii biratti namni Kiristoositti qaanee namoota gurguddaa walgahii biyyichaa fuulduratti siniin immoo Waaqayyoon nageenya jechuu kan danda'e maal uffateeti beektu? Hafuura qulqulluu uffateeti. Ija jabummaa, guutummaa, qajeelummaa, ayyaana, laphee jabummaa isinitti uffata hafuura qulqulluu. Hin sodaattaa? Hafuura qulqulluutii yoo uffatte sodaa sirraa bada. Isinii galee namoonni kadhachuu sodaatan jiru amma fakkeenyaaf. Ani homaayyuu hin sodaadhuun ture gaafa gooftaatti jajjabaachuutti ka'u yeroon kadhadhu waatu na sodaachisuutti ka'e. Waanti tokko akka narra dhaabbatuutti akka na rukutuuf ka'eeletti waatu na sodaachisa. Halkan yeroon kadhadhu akkasittiin na sodaachisuutti ka'e. Seexanni ergamoota isaa erge sodaa natti erge. Homtuu hin jiru sodaama erga seexanni. Waaqayyoof jilbeeffannee addanatti inni rukutee na ajjeesu asumattiin sagada jedheen ittuma dabalee hafuura qulqulluutiin guutamaan dhufe. Yeroo sana sodaa kan jedhamu raawwatee jireenya koo gadhiise. Namoonni akkasii jiraachuu dandeessu irras. Yeroo kadhattan halkan kaatanii yeroo kadhattan yookiin immoo guyyaama yeroo kadhattan jilbeeffattan waan isin irra dhaabbatee isin sodaachuu jiraachuu ittuma fufaatii kadhadhaa kun seexana. Hafuura qulqulluutiin gaafa golgamtan gaafa uffata akkasii uffattan jajjaboo taatu. Kanaafidha hafuura qulqulluun kan inni uffatatti fakkeeffamu. Kan biraa hafuura qulqullummaatti fakkeeffama. Gugeetti fakkeeffama. Doof yookiin immoo gugee beektu egaa gugeen waan baay'ee qabdi. Waan baay'eedha gugeen macaafa qulqulluu keessatti waan baay'eedha gugeenii. Iddoo iddootti immoo macaafni qulqulluun hafuura qulqulluu gugeetti fakkeessa. Sababni gugeetti fakkeeffamuuf sababa isheen mallattoo qulqullummaa ayyaana akkasumas mallattoo nagaa sababa taateefi hafuurri kunis akkasuma nagaadha, ayyaanadha, qulqulluudha jechuudha. Macaafa Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis keessatti illee Yesuus Kiristoos cuuphamee yeroo inni bahu bifa gugeetiin hafuura qulqulluun akka inni itti isarra buufate nutti hima. Mee Maatiyos 3:16 dubbisa. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isa irra bu'uu isaa in arge jedha. Irra deebi'een isinii dubbisaa. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee
isarra buusaa hin argee jedha Maatiyos 3:16. Egaa hafuurri qulqulluun kun gugeetti fakkeeffameera. Waa'ee gugee, waa'ee hafuura qulqulluu wal bira qabdanii yeroo baay'ee barattaniitu jedhee yaada. Inni kan biraa hafuurri qulqulluun maalitti fakkeeffama? Ibiddatti fakkeeffama. Ibiddatti fakkeeffama. Hafuurri qulqulluun ibiddatti sin fakkeeffama. Ibiddi hin bilcheessaa, hin gubaa. Ibiddi yeroo kamiyyuu obboloo tokko faayidaa lama qaba. Waan bilchaachuu qabu hin bilcheessa. Waan gubachuu qabu hin guba. Kana jechuun qajeelaadhas faradaadhas jechuudha ibiddi. Hafuurri qulqulluunis akkuma kanaati. Jireenya keessan keessatti waan bilchaachuu qabu hin bilcheessa. Waan itti isin jabaachuu qabdan irratti isin jabeessa. Dheedhummaa keessaa isin baasa. Amalli ilmoo namaa keessaa gubachuu qabu. Waraqaa ammaa hin baafne. Gaarbeejii meeqaaf meeqammoo jira waan ta'eef isammoo isin keessaa gubee balleessa hafuurri qulqulluun. Namoonni yeroo hundumaa hafuura qulqulluutiin guutamanii gama tokkoon guddachaa gama tokkoon immoo badaadha kan isaan deeman. Yeroo jedhu waan guddachuu qabanitti guddachaa waan keessaa ba'u keessa qaban waan jalaa du'uu qaban jalaa du'aadha kan isaan deeman. Namni tokko hin dhugaa hin ejjaa biyya lafaa keessa badaa waan taane hojjeta yoo ta'e gara mana Waaqayyootti yeroo dhufu wanta kana jalaa hafuurri qulqulluun isa ajjeesaa deema. Keessaa gubaa, amala akkasii, ofittummaa, albadummaa, halalummaa, weennoo, qocolloo, soba hamii. Wantoota akkasii ibiddi hafuura qulqulluu isin keessaa nyaachaa deema yoo affeertu ta'e of keessatti hafuura qulqulluu guyyaarraa guyyaatti. Garraamummaa, obsa, amanamummaa, jaalala, of qabuu. Waan akkasii immoo isin keessatti jabeessaa deema jechuudha. Akkuma ibiddi sodaachisaaf gubee balleessaa ta'e hafuura qulqulluu. Akkuma kanaa hafuura ulfinaaf hafuura faradudha. Hojii ergamootaa 2-3 irratti akkas jedha. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoon isaanii irra ta'an. Arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atan. Gargar tamsa'aniis wanti akka arraba ibiddaa kun tokkoon tokkoon isaanii irra ta'an jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaan duras isinitti meeranatti fakkaata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ishee arraba ibiddaattu kan ani ofii koo argeera. Jireenya koo keessatti gaafan gara Kiristoositti dhufu waama beentonni yookiin amantoonni jedhan kanan dubbachuu barbaada. Afaan haaraa kana guutamuun barbaada, gangalachuun barbaada jedheen yaada ture. Nan kadhadhaa isuma argachuuf arguun barbaada. Waan tokko arguu immoo jira taanaan arguun qaba kan jedhu jennooma akkasiin qaban. Nan kadhadhee hammuman wanta kan argadhutti ani ganama ciree nyaadhu jedhee dhugaadha Waaqayyoon arga. Guyyoota baay'eef soomaaf sagadaan kadhadhe. Guyyoota baay'eef dhugaa ba'iinsaaf akkasinitti tolu. Guyyoota 60 ol kan ta'aniif Waaqayyoon kadhadhe. Arguuman qaba jedhee hin jiru homti tokko. Homti illee hin jiru. Dhiise irraanfadhee hin jiru bakkaannoo waan amma akka ibiddaa namarra buus waan tamsa'us waan akkasiis hin jiru jedhee cufee dhiise. Ammas immoo yeroon churchii deemu yeroon waa tokko argu namni ammas hin guutama hin dubbata waan ta'eef waan kun akkamidha jedheeni ammas guyyaa 10 soomaaf sagadaa kadhadhee churchii deeme. Namni Waaqayyoo tokko waltajjii irraa tajaajilu ture. Egaa akka guyyoota har'aa miti namoonni Waaqayyoo amanamuun baay'een waldaa kiristaanaa keessa kaleessas turanii har'as jiru. Namni Waaqayyoo kuni akkas jedhanii dubbatanii namoonni Waaqayyoo ibiddaan isaan tuquu jira jedhanii harka isaanii gaafa isaan akkas godhanii waan akka qubeelaa warqii fakkaatutu harka isaanii irraa bahee qubeelaan isaan irra jira. Harka isaanii irraa bahee fiigan se'e. Suma dhugaa ijuma taa'ee man argan ture. Arreedaama dhufee waan akka warqii ibidda fakkaattu mukukkula wayii fakkaattutu addatti na bu'e. Hammanni dhufee narra buuttanii otoon harka akkas facaasanii qubeellaa isaanii yookiin immoo riingii isaaniitu harkaa bahee
arreetan se'e. Yeroo narra mataa irratti bagna jedhe waan guddaa garmalee ani baachuu hin dandeenye narratti ta'e ibiddi xasiin xiqqoon tokko. Akkasittiin hafuura qulqulluutiin guutame. Hafuurri kun dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf Waaqayyoon argaa. Hafuurri kun hafuura dhugaadha. Akkasumaan ergamoota irra inni bu'e kun nurras bu'e hunduma keenya irra bu'eera hafuurri kun. Subscribe. Share. Like. And Comment. Thank you for watching.